Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nageenyi koo kan onni irraa madde jenna. Dur yoo xalayaa barreessinu gaara qaxxaamuree tabbacee sulula labee isin bira haa ga'u. Bakkuma jirtanitti kanneen biyya keessaaf biyya alaarraa nu hordofaa jirtan guutummaan keessanii iddoo jirtanitti nageenyi koo isin bira haa ga'u jecha har'as alhamdulillahi gara kan keessan deebi'een jira jechuudha. Isinitti dhufeen jira fuuldura keessan dhaabachuu danda'een jira. Rabbiif galanni haa ga'u isiniin jechuun barbaada jechuudha. Har'a immoo maaliif iddee dhuftee jechuu dandeessu? Abbaa oduu taate silaa abbaa sabaaqa abbaa kijibaa taatee jirta. Har'a maal qabdee dhuftee naan jechuu dandeessu? Har'as waanuma gaariin isinii qabadhee dhufe. Kana dura ka ayyuu fi anii fi ayyuu walitti araaramuu keenya anaaf ayyuu gidduutti nagaa buusuu keenya yaasuun mana keenya ayyuu qabee dhufee waan tokko dubbannee maal hamma ta'e wal dhabdee dura ture sana wal muffii dura ture sana walii galtee hariiroo hiriyyummaa anaaf ishiif gidduutti cituudhaa ga'e sana hamma ta'e fufsiisuudhaaf yaallee turre dhiifama na gaafatte ayyuunis anis garaa koorraa ta'uu baatus onnee koorraa ta'uu baatus dhiifama godheefiin ture jechuudha. Yaa'u nageenyi barbaachisaadhuma waan ta'eef jechuudha. Nagaadhumaaf hiriyyaan daangaan qabu hin deema. Sanyii waamata, qomoo waamata, fira waamata, darbee ganda waama achirra ce'ee gara biraatti ol guddata jechuudha. Hin ta'u haalichi baay'ee ulfaata. Kanaaf nuti asumatti haa gabaabbatu wanti kuni. Anumaaf ishee gidduutti haa dhumatu. Anaaf isheerraa akkan darbine jedheeni ani kan ayyuudhaaf guyyicha dhiifama godhee ture. Garuu akka ani yaadeen taane jechuudha. An normaalii amma Finfinneen jira. Yaalaafiin gara Finfinneedha kan hin dhufe sarara darbee immoo maatiin baay'ee dheekkamanii jaarsonni halkanii guyyaadha kan isaan deddeeman jechuudha. Mana keenya kan isaan dhufaatii jiranii namoota gurguddoo manguddoota jajjaboodha kan isaan nutti erkan jechuudha. Maatiin immoo dhiigni lola'ee dhiigni jigeessuni dhiiga sareetii miti dhiiga namaati. Otoo dhiigni mucaa keenyaa iyyuu qoorini otoo dhiigni mucaa kanaa hin qabbanaa'ini akkamitti ijaarsummaadhaaf gara kana dhufu. Otoo guyyaa tokko iyyuu dhufanii mucaa kanaa iyyuu nu biratti hin gaafatini akkam bule akkam oole otoo hin jedhini wanti isaan jaarsummaadhaaf fiiganii dhufanii fi otoo ijoolleen tun iyyuu barbaadamtee seeratti hin dhiyaatin otoo ijoollee tana barbaadanii seeratti dhiyeessuu qabanu dura waan achi jiru sana furmaatatti kennanii gara kana otoo dhufuu qabanu. Natti naannaa so otoo dhufuu qabanii waan sana achi xumuranii otoo dhufuu qabanii akkamiitiini tuffiidha akkamii yoo nu qabaatanii tuffii akkamii maatii kanaa yoo qabaatanii tuffii akkamii gosa kanaa yoo qabaatan wanta akkasii kana raawwatu jedhanii maatiin dheekkamanii ati cinaa galii hamma ta'ee hin beektu kaa. Seera araaraa sirna araaraa yooma araaraan xumurame dubbiin kun jechuudhaan akka kootti akka obiitti araarumaan otoo xumuramee waan baay'ee natti toludha. Ijoolleen kunis mana hidhaa bu'anii yeroo walirraa gubuudhaan alatti ani dhiiga jige sana Rabbi naa kanfalu Rabbiitu deebisa humna isaatu nurra caala qaba humni kan isaati ani humnaan deebisuu illee feene araaruma wayyaa. Asuma deebinee gatteenyee mari'annee duraa duuba dubbii tanaa ilaallee eessaa kaatee garamitti deemtee eenyutu dogongora qabaa eenyutu dura dubbii tana kaasee anis wantiin sodaadhee ijoollee tana mana hidhaatti hin buusiniif gaafaan jalqaba intala isaanii fuudhee dirreerra baasee akka Sa'iid piraankii irratti hojjetu gaafaan godhe sana isaanuu naniisisne. Kunis dhiigatuun dhangala'ii malee sirni cabee safuun cabee amantaarraa waan hir'iseen qaba jechuu anis guyya san. So ani immoo ijoollee tana mana hidhaatti naqaa jechuun sodaanne isaanuu guyyaa sana mana hidhaatti nan naqne intala isaanii kan hin gadi baasee salphise dubbiin shamara baay'ee ulfaatti shamarri Oromoodhaa kabaja guddaa qabdi kabaja Oromummaa sana irraa mulqee karaa irratti baasee bifa sanaan jedhanii isaanuu mana hidhaatti nan naqne isaanuu bakka hin taane nan dhaabne dirree hin taane nan dhaabne dhufanii na gaafatanii waan jiru ittiin himee jaarsonni bitaa mirga dubbii tiyyaa ilaaltee karaa nagaatiin naa xumurte. Anaafu jechuudha. Kanaafi
kanaaf xiqqoo na dhukkuba darbee amuxannoo qorraa jira qilleensi isaa xinnoon ulfaata kanaaf wanti na jedhanatti fakkaati isaa dhiira yoo ittiin dhaabadhus xinnoo naa duuduuf ta'a kanaaf egaa isaan iyyuu bakka silaatii namni yoo balleesse adaba itti argatu san namni yoo balleesse itti adabamu sana waan sana itti ta'uu sana nan geessine isaanuu jechuu dubbii tana ufuma isaanii ilaalanii ufuma isaanii na kunuumsanii mana dhufanii even dursa anarraa na gaafatanii abbaan isii dhufee na gaafatee waan jiru hunda qoratee garaagara na ilaalaniit jaarsummatiin narraa xumuramte dubbiin sun jechuudha kanaafi anillee zarraaf naa hidhaman maal jechuun man danda'a ture isaanuu akkasiin jenne sanaafiin galataan deebisuun gaariidha tolaan moosisuun gaariidha yeroo kamuu jechuudha kanaaf yaa maatiin kiyyas dhugaa qabu maaf akkas godhaniin jedhu normaalii anatu balleesse billooluun isaanii dheekkamuun isaanii oma sirriidha jechuudha bakkaani waan kana murteessee nagaan yaa xumuramuu nageenyaan yaa goolabamu wanti kun jedhee xumureetti obboleessi koo kan biyya ormaa jiraatu sagalee kana naa kaa'ee jechuudha baay'ee madheekamee sa'aatii dheeraa bilbilaan na wajji odeessaa ture. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبا أكم نجا جرتا رياضة نجا كوتي الحمد لله. سي كان جدو أتي مال فاتي. سمون كيسري سنجتو. إن جادو أكم تيني عدا. نما كليسا أجيتشا لبوس يالي سرتي كجيسي. سيقله يالي أجيتشا لبوتي كن ماله انتني ميتي سيقله. يو بربادن مجتي ساني فوداني إذا شودن دو. سيقله مال وانت إيفي أتدايته جارسما إساني وجنتس. ما فرارمتان. maal jechuudha namoota cinaa kan kee jiranitti himteetiin waan tokko intini jechuun dandeessu kallattiidhaan naan hin dubbattu waan godhuun hin beeka akkamitti akkan haala kana gad buutee akkasitti yaaddee kaleessi wanti kun hundi sirra qaqqabee ammootu atas deebitee ijoollee kan wajjin araaramtaan kun yeroo lammaffaadha bar gaafa jalqabaa argee gaaf sitti dubbadhu okay naan jette normaalidha jennaan cal jedhee biran darbe ammallee bifa haaraadhaan wanti kun uumamee hamma dhiigni kan kee akkas dhangala'uu dira sikkee sanyiin qabu zariin qabu naman qabu jechuudha moo akkam sigalee ati yoo waa lama keessaa nu filatta yoo ta'e okay jara filatta yoo ta'e jara waliin deemuu dandeessa sigalee okay jara sana filattee jirta yoo ta'e jara sana wajjin deemuu dandeessa karaan banaadha nu filatta kan ta'u yoo ta'e immoo ani guyyaa lama sadi keessatti tikeetii muradhee dhufeen waan ta'amuu qabuu fi wanta gochuu qabu anaa fi anatu beeka sigalee dhageesseerta isaa namoonni mootuu si cinaa jiran okay kan cal jedhanii waan kana akka salphaatti ilaalanii akka araaramtuuf si gafaaffa'aa turan okay jara sana waliin jireenya kan kee ofuu barbaadde itti deem sigalee humnaan immoo namni si dirqisiisee rasaasa yookaan xiyyiitti intan kilaashii afaanitti si qabee snaayiperiidhaan si doorsisee gama kanatti si gashee yoo jiraate nin dhufa guyyaa lama sadi qofa keessatti guyyaa lama sadi qofa naa kenna. Egaa akkuma dhageessan kanadha jechuudha. Obboleessi koo biyya Dubaay jira. Guyyaa lama sadi keessatti jedha kuno. Akka sanatti humnatti kennee dubbachuudha baadhusi guyyaa lama sadi keessatti dhufeen ani furmaatatti laadha. Akkamitti araaramta? Akkamittiin cal'ista? Akkamittiin obsitee waan kana bira lufuu dandeessa? Akkam yoo nu tuffatanii? Akkam yoo nu xiqqeessanii? Madaala akkamiirra nu kaa'anii? Namummaa akkamiin nuuf kennanii? Tuffiin akkamii yoo jiraate waan kana raawwatanii jechaa jira. Ani ciniisa idoodhaas biraan gahaa jira.
ayyuun halkanii guyyaa asiin boossi. Obboleessi siidhaa hanga barbaadees gowwaa yaa ta'u. Hanga barbaadees eenyummaa akkasii yaa qabaatu innis halkanii guyyaa sagaleedhaan na jeeqaa jira. Especially obboleewwan isaa jechuudha. Bilbilanii obboleessi isaa kan irraa hangafaa hiriyoonni isaa baay'een dhiisii fi waan kana asumatti xumuraa asumatti dhaabaa balleesseera dogongora isaatii bakka isaa nutu miila kee irratti kufee dhiiga bu'eef immoo waan barbaachisu goonee nutu si araarfataa jechaa jira. Hiriyoonni isaa akkas jechuu jiru. Wanta barbaachisu nutu baasaa jechaa jiru. Yoo ati barbaadde even jechuudha. Yoo ati feete dhiigaan deebisuu yoo barbaadde ani siifiin dhaama nama naan jedhee jira. Barbaachisaa yoo ta'e immoo ergaa isaa sana isin maxxansuu nan danda'a jechuudha. Ana na dhawii ani yaa dhiigu bakka isaa nageenya yaa bu'u bakka nagaa buusaa dhiisaa darbaa waan kana tuffadhaatii irra lufaa naan jechuu jira. Ani gara hiriyoota isaa sana gorumo gara maatiin kiyya jedhu kana gorumo alaa galan mana galan jedhanii mire akkamiin ta'an kan warra sana fudhu tole jedhu araaramu dhiifama taasisu maatiin kiyya akkas jechaa jiru akkam goon baay'ee mana dhiphisuu jira jechuudha. Humnaa ol maatiin kun hin araaramu taanaanii ciinii Sa'idoodhaa baduu deemaa jechuudha. Yoo maatiin kun walitti hin dhufne maatii Sa'idoodhaa maatii kiyyaa kan ayyuudhaa waliin kan jiraatan waan baay'ee kan waliin dabarsan du'aa gadda gammachuu waliin arkan bal'oo fi dhiphoo waliin dabarsan akkamiin godhaan baay'ee dhiphadheen jira. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee sammuu kootii ol yaadati baachuu hin dandeenye wayin jiru. Maatii koo filadhu moo garas dhaqu. Biraazariin koo guyyaa lama hin godhun jedhuan kutee dhufanni dhimma isaa miti jechuudha. So na dhiphisee jira baay'eema. Mee maal jettan yaada keessan komentii jala naa kaa'ame. Komentii jalatti naa barreessaa. Akkamiin furmaata itti kenninu waan kana. Akkam goonu akkam taasisu. Kanaafi kanan isiniin jedhaa namoonni Wabii Tube subscribe godhini subscribe godhaa family naa ta'a na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.